بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد وبلوان دقيفتو تهردفوتا ورنقا في فتوى دائرقتا خرا داندي ورتو سنكي إيمانات وهم دراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي بسانقا في دي تيسني أكا أرما قديتي وبالله التوفيق. Akka jettu gaafin dura akka jettu obboleettiin teenya takka dhaloonni jaarsa kiyyaa firri isaa akka akaakoo isaatii fi adeera isaatii fi walumaa galattuu ijoolleen adeera isaatii fi kun cuftinu anaaf maal ja'amanii jetti. deebisaan wanni intalti muslimaa beekuu qabdu wanni gartee karaa dhaloota jaarsasiidha. Dhaggeeffadhaa waan kana. Wanni karaa dhaloota jaarsasiidha cufti ajnabii jaarsasiitii fi abbaa malee isin haa galu. Abbaan gurbaa ajnabiin jaamuuf. Tanaaf jecha akaakoon gurbaatii fi jaarsaa adeera isaatii ijoollee adeeraniiti cuftinu isirratti ajnabii. Akkuma san jaarsa keetiis gama warra keeysaniiti haadhatee qofaatu isarratti ajnabii miti. Isiilleen ada haati ta'e jaarsa kee bira adaba itti teessu qabdi. Adaba itti teessu qabdi. Satrii fuula si galee kana harkasii dhungachuu uummata kan qabu. Maaliif? Ammoo ziinaa qaamasii mul'ifachuun isirratti dhorka. Gaafin itti aantu akka jettu obboleettiin teenyituuni. Nagaya fi rahmata nabii keenya irratti buusuun irra caalaan irra fiinxeen akkamii. Walumaa galattu gaafii ati gaafattu tana si duratti sahaabaan gaafatan nabii keenya alayhi salaatu wassalaam أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك جانين. مالف ربين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا جميري. ربي إنه أججي أكمتي سر ربه في جنان أكمه في نبي كين عليه الصلاة والسلام. قولوا اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم. خنو صلاة خيسك كرانو خنا إيسا خنا جيتو ولما قلتو بفتبرا تقرتي ركنا كم جيتشو يو جتيس شفتي والكتا بفتخانا ملي بفتبرا شفتي والكتا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد جدو الله عليه سوغا قرآن لقيسي مكان نبي خينيا عليه الصلاة والسلام جدو. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد جدو بفتكتي صلاة خيسا خنا ملي شفتنو ولا مكيت ركون تكنجرتو. قافني تأنتو أكجتو انتلتي تكا توري namni warra intalaatii fi warra gurbaa jidduu deemanii intala takka gartee gurbaan tokko fuudhuudhaaf gurbaan kun nama gaarii warri isaanii nama diini jedhanii itti faarsan akkasit duuba nagaafataniitiin akkasitti eega nama diin ta'e taate je'anillee jaaladhee duuba namni kun eega walitti dhufnerraa akka ummanni naan ju'u sanii miti. Salaatan salaatu yoo gartee midhaan kanallee harkannee zakaa jennee zakaallee hin baasu duuba dubbii kanaa abbaa kiyyatti rakkoo tana himadheetiin namni hundiin hin qabu akkana jennaan yaan talatiyya dhalaan achirraa baatee achi seenuun kabajaa miti
caluma ji'ii wajjin jiraadhu naan je abbaan kan koo kanarratti eega karaa abbaa kiyyaatiinis deebisaan takkanaa taate isaa wajjin nama ibaada rabbiin qabaadhu hin qabne wajjin hin jiraadhu jee isaan marihadhee nuufin carraaqa jee mala gaafadhee akkasi biyya alaa bahee amma gartee firraa eegaan ala baahee boodetti odoo jaalalaaf hin ta'in karumaan itti isa harkaa bahuuf yaalii goote fakkaatti walumaa galattu ala baheetiin nahii hijee honjee bakka kana keessatti balleeysan irra jirti. Deebisaan yaa obbolii ta duraati ati hedduu dagamte namni keenya wanni dagamuun gurbaan warri isaanii maqaan isaanii guddaa maallaqa qabanii ummata kanaati jedhaniituma gartee nanuma guyyaa jummaa faa harkanii guyyuma gartee amatatti iida faa akkuma san gaafuma soommanaa faa harkanii ni salaata namni keenya jaahilummaa irraa gariin yoo amatatti namoota guyyuma tokko salaates gaya akkana beeka jechuudha. Duuba ati dogongorre kan kee ganamumaanu waan kanarratti irkattee eega akkana jedhan haa ta'u eega warri keenya naa jaalatan jechuun kee dogongora guddaa. Maaliif bultii fi qabrii namni kophaa qaba jechuudha. Wanni sirra ture haga dandeessutti warra keessanii fi cufaasitti dhiiftee warra isin jidduu deemullee dhiiftee gurbaa kana isa qorachuun sirra ture. Maal taate mas wallaallee dogongorii lammeessaa abbaa sedhale. Odoo diin ati irraa alaalte kana rabbiin sirra haa jaalatu bakka tana laalin baate heerumte jechuutu akka waan garatti xiqqeenya sirra fiduutti itti dhagayame. Dogongora guddaa dhibballee heeruman rakkoo maaltu jira? Dhibballee hiikama yoo maaltu jira rakkoon? Kanamaatee wajjin jiraatan. Rabbiin tanaafi wa'iyya tafarraqaa jee bar laal oggajuu kana rabbiin guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii hin jenne wa'iyya tafarraqaa jee namni lama warra yoo mataa addaan qabate yughni Allahu kullam min sa'ati rabbiin ni duroomsa isaan lachuutu adda addaan tanaaf jecha atimma eega ala baatee rabbiin suma beekaniyyaa teetii ta duraa ala bahuun kee dogongora odoo kan ifin sirreessin kalammeessaadhaa dhuguma sanii yoo gartee abbaa keetirraa akka dhabnaan ala baatee lubbuuti ala baasuudhaaf hajjettu taate rakkoon hin jirtu garuu ammoo akkasin niqaa kanaan hin taa'ini na hiiki jechuudhaaf dhuguma saniin diin kanaaf jecha laalatte yoo kanii diddu taate rabbiin kee jecha keetii fi didda kanallee miizaana hasanaarra siif kaaya tanaaf jecha hin sobamin if duuban deebi'in tarkaan fite fudhadhu dogongorri waan arra beeyti kana odoo duraan akkana beeyti guyyuma niqaa hidhanuu guyyuma niqaa hidhan sanuu niqaanuu hidhamu maaliif namtichi waajiba bar salaataa inkaara jechuu salaata waajiba inkaaruun kufri fakkiidhaaf yoonii fi ati salaate jetteen yoo ati jannata seente ani barandaan dhabu jechuun kufrummaan raayi akkuma san zakkatti illee hanjamaa godhe tanaaf jecha hiikkaa nama kana harkaa bahuudhaaf wata kaleensa irratti hin jiru rabbiin ka isa caalu kadiin irra si gargaaru kadiin si barsiisu kagartee wajjin fuula rabbii dhaabbattan rabbiin si haadha qabu sin haadha qabu gaafin itti aantu akka jettu namni tokko yoonii fi ifajjeese namni tokko yoo ifajjeese summiin ta'uu sibiilaan ta'uu haadaan ta'uu nama kanarratti araarama kadhachuun irra salaatuun isaaf sadaqachuun akkami deebisaan namni tokko ifajjeesuun kufri miti ifajjeesuun wahuma balleeysaa isa laaltu tanaaf jecha rabbii yoo fedhe isaaf araarama yoo fedhe isa adaaba haqni isaa immoo araarama isaaf kadhachuu fi irra salaatuu fi sadaqaaf isaa kennachuun hulaan bana watakkallee rakkoon hin jirtu namni dhorkaa nama mushrikummaan isaa beekame namni ati jettu dhuguma saniin nama duraan gartee ibaadaas qabaateetuma soommanaa soommanee khayriirra jiru yoo ta'e
kan ammoo guyyaa keessa shayxaanii gartee itti waswaasee ka efajjeessu yoo ta'e kun waa takka illee dhorkaan hin jiru.